Kabajamtootaaf jaalatamtoota maatii Kiristoos ijoolleen haadha keenya Dubroo Maariyaam hundumti keessan kiristaanonni lafaa bakka jirtan hundumatti nageenyi Waaqayyo isiniif haa baay'atu. Akkam nagaa jirtu ani nagaa kootii Waaqayyo guddaadhaaf haa galatu. Egaan arjummaa fi dhiifamni Waaqa keenyaa araarsummaan Dubroo Maariyaam gargaarsa ergamootaa kadhannaan qulqullootaa jaalalli goobtoota hunduma keenya faana haa ta'u. Egaan kun faarfannaa sanbeetu oofishaaliidha. Egaa hundumti keessaniyyuu as jalatti faarfannaa argattu. YouTube'n kun torban hin guunne erga gadhiifamee guyyaa sadaffaa afuraffaa isaati. Egaa YouTube'n kun akka guddatuuf tumsa gochuu kan qabnu uumama jechaadha. Egaa tajaajila jechuun karaa tokkoon faarfannaa baasuu barsiisuu waan garaagaraa osoo hin taane tajaajiltoota deeggaruudhaan karaa isaan tajaajilaa jiraniin bira dhaabbachuudhaan waan garaagaraatiin jechaadha. Kanaaf Yesuus Kiristoos yeroo biyya lafaa kanarra deemee barsiisaa ture. Kana malee duuka buutonni yeroo barsiisaa turan Magdalaawit Maariyaam fa'aa, Saloomeen fa'aa qulqulloonni karaa dubartootaa jiran duuba deemanii waan isaaniif barbaachisu isaaniif qopheessaa turan jechaadha. Yoo lallabuu baatan iyyuu isaanis duuka bu'ummaa galmaan ga'aniiru jechaadha amantaa keenya irra ga'e kanaaf. Kanaaf isinis immoo YouTube'n keenya kun akka guddatuuf hundumti keenya kaffaltiin barbaachisu. Kanaaf egaa subscribe, like, share gochuun akka nu deeggartan jechaadha. Maatiiwwan Waaqayyoo egaa nan saalfachiisinaa. Subscribe isaa reefuu guyyaa 3 guutee 120 qofarra jira. Subscribe isaa 1000 ol ta'uu qaba jechaadha. Akka sirriitti uummata bira ga'u like gochuu qabna jechaadha. Kanaafuu adaraan isiniin jira. YouTube'n kun guddatee subscribe isaa akka 1000 ol torban gidduutti 1000 ol akka ta'u abdiin qaba. Kanaaf akka subscribe gootan maqaa Waaqayyootiin isin gaafadha. Adaraan isiniin jedha. Share godhaa guruupii keessan hundumarratti galatooma.